dhugaana dinqite na kofalchiifte bataamitti na dinqite qaalluun kan ufiituun beektuu kan namaaf faraddii ja Oromoon yeroo mammaaku kantuuftu babaate malee jabduuftu mambaatu gantuu akkasiitiiftu mabaate malee jabduu akkasiitiiftu mambaatu akkuma ati nagoote san isis godhani ati kantuu anamiite san waan ta'eef ishiiftu mannaqeni isiin immoo si beektu viidiyoo kee ilaaltee fakkeenya narraa fudhattee konfidensii namaatiin hin deemin konfidensii keetiin hin deemin bakka si yaadnetti hin dhowaatin bakka si yaadnetti dhowaadhu si galee qaalluun kan ufiituun beektu kan namaaf faraddii ja Oromoon yeroo mammaatu si galee isii miti kasi fakkaatu kantuu akka keetii saniif sagalee ta'iif deemti leelanii fi ati tokko maalifiin atis kantuudha gantuudha nagante isis akkuma san hiriyaan isii wajjin nyaataa dhugde gante kanaafuu kantuun jabduuf faarsitu faasigaan fi ani immoo jabduudha gaaf tokko boo'icha kanaaf kufaata kana inkaana kanaafuu isii faarsiniiti deemitii leelaa faarsi sijjammar fakkeenya narraa fudhatte malee faasigaa si beektu ijaanuu si agarteen beektu ayinoo kanaafuu sareen kan ufiituun beektu eegeen gadi qaba ittiin hooladhaan akkuma ati nagoote san isiisti godhani kantuu nin irraaffatin kan jordu sitti sii ta'isan ndagati sammuu kee keessatti qabadhu yeroo hunda gantuu imimmaa sii buusatan baranii biyya sanii si fide ati garuu as geenyaan fiilmiin irratti hojjette si galee yartuu gantuu akka keetiiti faasigaan immoo si beektu cinqaminiif leelaa deeggarsi fakkaatti gantuu akka keetiiti waan ta'eef namni hiriyaa dubartiitiin miidhame immoo bara tokko hin ka'a imimmaan amma boonyisanii fi isiin amma kuftituun sin kaati kanaafuu fiilmii kanaan hojjetin sirraan bareeduu sin jechuufi masalaamichi እንደዚህ ያከረችን እንትን ይዞ የሚሮጠው ነው ይቆረጣል ካርቶኑ ቁጭ አድርጎ ነው ስቤት ነው እንዳለ ቤተሰቤ ፖሊስ ናቸው ማይ ማዳም ፖሊስ ማይ ባባ ፖሊስ Enes tu jangan tu Enes akarate ichire mata kiloiza mennek nena juwande metlo anta nena ikomage dua kanadan hunde tagarra ciresan hada gedera masih yang dia masih mau hada syarmuta ucana hada gedera kudu hada keti wes minni mau maga wana mambe tuma wana mahasofti taraga gau barbaksa barwan tundu taraga gau barbaksa male harma kota ambitani bar jini gade ira kartoni batte anatu ira jette berarti bermot gade foto paksa minni tana jala mulet asrat tidafan adarat irri koromin jagni gafa bate kayo qabdu gafa hojjetus kayo qabdu teso rastese wabari rastese kartonis bate birris latte tasgabaha wan gari wan bareda dubartirra fagate bakka isi olte fata tasgabofte sana yette hoji sirgitate dubarti kesa digetto studio farfatos Holy Vicentos Ovin Choctos Irkoni situ barco no kala manu yadda ramu rashe ragonan
dhugaa miti yaa ani bar beekumalee naa soome jira keenya maal taatan namni yoo faarfatu dubartitti mataa hirkifatu yoo nyaatu dubartitti mataa hirkifatu yoo hojjetu dubartitti mataa hirkifatu yoo ka'u dubartitti mataa hirkifatu laayifii yoo seetu dubartitti mataa hirkifatu ara mataa isaa kun dubartiidha. Kanaafuu irraa barakatan ture gaa lubbu bara ticheer irran tureni madaal irran jira bara madaala san jira malee madaalamu digalee lubbiye ayno gaafa nagaa sammaa akkana jira godhattee ayyaan chiilii caasimi faaradha faara tokkotti barreessa gaafa tarkaanfii kanti gaafa hattuu akka qabamtu beekat hatta digalee gaafa poolisii taatu akka duutu beektahi poolisii taatu akka guran qiiti asmaddoo si dhufte afaan si baatu beekteeti itti seenta gaafa na wajjin taphattus akka boorisitti galabbatamu beektas hojjetta shigalee masarii tuutuu moo tuutuu immoo minni beekta zala malte na beekta masarat masii moo masiituu minni esi mucittoo furri gadduusaa Juna kama bibti Oke, video dia lalu sini orang pun ni video menggambarkan sini orang pun lebih. Ini si di mana aku bawa tira kanan dua dubat dentur. Atau malah akhirnya faya miti maltunu. Ni betu anis nambe kasih ni sim betu, anak calam musim betu. Yeroni faya kamu undan na berbada. Untuk mana tajam, kasih miti. Amma motaraa koo isinitti haajomee jira jechuudha. Kaleessa isintu na barbaadaa ture, hadda ammoo waan isin barbaadaa jira jechuudha. Waan isin barbaaduufis hundi keessaniyyuu bakkuma jirtanitti namni itti mufatee yoo jiraate amma sirra deebiidhaan dhiifama. Ta'an soodhaan immoo bakkuma jirtanitti akka du'aa inaa gootan waan bareechee isin barbaadaa jiruuf guyyaan dhalle guyyaa Jumaati hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti Islaama kiristaana tun jenne waa tokkoon utuun isin daangessin amantiidhaan sabaan utuun isin daangessin hundumti keessaniyyuu bakkuma jirtanutti yeroon isin barbaachiftan kun waan magaa yeroon isin barbaachiftan geesseetti obboleessarra obboleettiirra obboleettiirra waan inni barbaadu du'aa isaatii kana jechuudha. Maaltu nu sababa? Wanni tattaafatamaa jirus wanni hundinuu sababa anis kanan ilmaan koo dhiisee biyya kana keessaa godaanaa jiruufis sababa guutuun malee kan nama fayyisus kan nama dhukkubsus kan nama ajjeesus rabbumaa nan beeka. Garuu wallahi kanan dura du'aayii hin qaba calliseedhuma kanas ofirratti ilaalan ture darajaa kanan ga'an seenee amma darajaan inni keessa jiru xiqqoon sodaachisee jennaan ifaajii koo waggaa meeqaa waa hunda dhiiseen deemee yaalamuu filadhe. Wallahi wanni kun silaa miidiyaarra iyyuu bahee inaasamu ture akka inni bahee inaasamneef waa hedduun godhaa ture garuu milkoofne. Kanaaf hundumti keessaniyyuu bakkuma jirtanutti amaana rabbiiti maala dara viidiyoo nutumtan viidiyoo isin hojjedhe miidiyaarra jirtan yookiin immoo yaani tuma du'it yoo naa gootan rakkoo maalii qaba? Viidiyoo kana du'it naa godha hundi keessaniyyuu isin hin kafachiisu. Namni immoo viidiyoon kun du'it godhamee si bira ga'e amaana rabbiiti rabbi si haa fayyisuu jettu malee biran darbiin wannan isin barbaadeef kanuma wanni isin barbaachiftanuufis kanumaa fi hundumti keessaniyyuu bakka jirtanutti akka amantaa keessanitti akka rabbiin naa kadhattanu akka rabbiin na fayyisee ilma kootti na deebisu mana kootti na deebisu jireenya kootti na deebisu du'aa'ii keessaniin akka addanaan hin baane kanaaf ani isin barbaadaa jira. Galatoomaa ulfaadhaa
isinin jaalladha takkaana barbaadanii dhabdanii hin beektanu hadha isin barbaade isin dhabuun qabu hundi keessan iyyuu bakkuma jirtanutti kadhannaadhaan akkana wajjin taatan amaanaa isinitti dhaammadha yeroo rabbi jedhee yeroo dhiyoo keessaa bakka yaalanaan jedhames nan gahaa yoo rabbi jedhe inshaallah sababuma bakkaan geenya du'aa keessan hin nagatina isinin jedha galatoomaa ulfaadha hunduma keessan rabbi jecha isin jaalladha nagaatti